جنة السماء أركفوني كبجمتوتا في وردوتا أبسيان بويا لترجمتني كم جرت فياكي سنة أنا قاعدة تواقعيو وريني فاراتاتن لايك شير سبسكرايب كتشوران جال كباني سنين جرا أكسمع نينكدا فيديو وايسين ورابين تري فيديو سنسي واي كاربورتين كان كأيجي جودا واي فامو إردي بيني فيديو كبا باسني فوجد أبيدون سنتيرة تجدين تري أما كجرات أيرو أركض واي فاسني تيمو أو تفين جران سنين جرا إنتون جال كبين درا مالك جوكا بدو لايك شير سبسكرايب كتشوران جل كباني سنين جرا أجا ديتو بوتا بمجيء فدي استوديو كيا منامني إلالينا جيتشودا استوديو كيا وكان سادو مجت هوايتي كنا في نسين جرا كسمان مو ساندور سجيتشودا إنقد واي وفتا كارغو أي واي بري منامني كان بدرة تجولين كومنتي جلتنا بريس تنجرتو جيتشودا كومنتي مجايون تو كنا بريس تيتي برين كان يتوبيات مو كان بيا كميتي أتيس هقلتي يناجتي أني كان ينجد أما فكينا في بري ساتشي كان فالتو يجوا كوميتي أنا كوني جلاتي بري كان كارغو تينغوتو كان جل كباتي maybe بوليتيكي يا بيقولي سودان دي سكانام نجاح سودان دي سه كاني بيا سنة تتنرجع توفي فوج أفتة إن أنا مو كان فالي بري توبيا بري كم جاك أوفا أجيتشودا بري توبيا بري كم جاك أوفا كان إنه في كوتي كان فالي إن أنا مو بيجينا نترمو بيروتي أجيتشودا بري أمام كباتني جالودن داو دولار أمام كباتني جالودن داو نانجتنا كهفتة توفته أكثر منقصتي يموتي وقاشن وجت يويني مو وقام برباد ما نجتين سراتني على بيا كندا كيس كرتوا عند دولار كم سدي ولتي كبتة جالودن ديسو يا سوري توبيا جتشود دولار كم سدي دولار أمريكا جتشود كم سدي ولتي كبتة جالودن ديسو جت غيرو في التشام من عملي نجوا هندو بتملي yoo uffata kee keessa dhofkatte amma barbaadde iyyuu fudhattee galuu dandeessa jechuudha. Uffata kee keessa dhofkatte taanaan amma seerree yemmuu harka keetti qabattee maallaqa qabattee taanaan harka keetti fudhattee galuu dandeessa. Wanti fittashaa minaamin hin jiru. Kan biyya biraa jechaa hin jiru. Amma beeruutiin jechaa jira. Garuu immoo maybe biyyoonni biraas itoo fittashaa minaamin hin jiraate kan biyyoota biraas kan beeruutis jiraachuu mala ture. Garuu hin dubbatan malee wanti ta'e hin jiru jechuudha. Kan biramo politiko difference injera politiko to kuai ufata muslima wanta takasiratu waan dubbadheerratti comment barreessitee bifaan waaqayyosaa eebbisu maaliif seeti akka jechuun kiyya ufata sana tuffadhee osoo hin ta'in wantoota hin fayyanne bijaamaa hin fayyanne Itoophiyaa keessatti bijaamaan guutamu amma fakkeenyaaf ufata biyya alaa kan caalu ufata Itoophiyaa keessa jirudha. Innaa kanaafin jedhe malee yoo inni amantii sana qeequuf yoo ufata sana tuffachuuf miti kan hin jedhe warreen negeetiifitti dubbii namaa daftanii nama harkaan gara negeetiifitti nama harkaa fudhatanii wantoonni akkasii sirrii miti dhugaa waaqayyo jechuufi an akkas kifuu amantii sanaaf qabaadhee ton ta'e yoo inni nama amantii sana hordofuuf yoo inni ufata sanaaf kifuu yaadee yoo inni immoo wanta taa'anii yaadee miti jechuun yeroo sana ufata sana waan an argeeffan jedhe malee yoo jiinsii keenya gaariidha jiinsii sana uffannu fidadhaa koottaan jenne gonkumaatti wal maagalatti biyya arabaa keessaa uffata fiddanii nuufina faayidaa hin qabu Itoophiyaa keessa buuteen jedhe malee sanammoo waan an argeeffan dubbadhu. Garuu kun waan dogoggorama kana barre koomentii na arrabsa nama barreessisuuf miti beektee miti waan isiif haadhiisu ani koomentii namaa dubbisee jechatti kennuuf ta'u ta'in akkati gara taanitti hubatte naa galeedhanii ishee. Innaa akkasiin isiniin jedha kan dheengaddaa asumarratti cufna mucayyoon tokko immoo lakkoofsa keenyaaf kennii naan jettee turte lakkoofsi kiyya duwwaa 9694333 kanarratti nargachuu dandeessa kan immoo barbaadda yoo ta'e immoo miskoola naa godhi sana kan immoo kee baafadhes dubbisuu hin danda'an siin jedha. Akkasiidha warreen dheengadda irratti immoo dubbin dubbadhe irratti warreen natti qabamtan yoo jiraatan immoo dhiifaman isin jedha waa'ee uffata musliimaa kaasee jechuudha dhugaa rabbi ani waan akkasii keessas dhaloota koottis waan akkasii jaaduus hin barbaadu inna namoota waan akkasii jedhanis hin deeggarus nawwusii jechuudha waan akkasii dubbachuus miidiyaa kiyya irratti jechuudha. Innaa akkasiin isiniin jedha kan biraa immoo har'a immoo waa'ee waayifaa waliin dubbannaa waayifaan akkamii biyya keessatti hin hojjetamu hin hojjetu achii fidannee dhumnamoo kan Itoophiyaa keessaa bitachuu wayya warreen jettan yoo jiraatan yaada keessan keessatti yoo jiraatanii obboloonni kiyya obboloonni miidiyaa fayyadamtanii an kan isin jechuu barbaadu dhugaa rabbii dubbachuu fi amma kana biyya ambaa keessatti itti dadhabne biyya keessa yeroo geenye gatuun baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii dubbachuuf. Anama fakkeenyaaf torbee lama moo waan akkasii
torbee lama waan akkasii miidiyaa kiyyarraa wal chaanala kiyyarratti viidiyoo gadi dhiinnes sa'aati waan hundumaa akka gadi deebisuun beektuun narraa kaasee ture baay'een gaddeen dhugaa rabbii naaliif ani bitachuusaaf na yaada garuu yeroo hin arganne jechuudha yeroo sana maatiin naamni wantoota akkasii ture amma garuu galata waaqayyoo torbee darbee keessa waayifaa biteera jechuudha Itoophiyaa keessaa ani kan hin bite Hawaawwiin bitee jechuudha waayifaa Hawaawwiin bitee paakeejiin isaa 100 meeqadha kanatu mirxiidha jedhanii dhagaan chaarjeriin isaa 300 nantitu kanadha jechuudha isinitti mul'ata jedhee yaada akkasitti lakka hin argitu jedhee yaada kanadha jechuudha kuni yoo dhuguma rabbi sin gorse miidiyaa kiyyarraa hin fagaadhoo jettanii kana biyya rabaati fidadhaa koottaa anuun nan nyaatame dhugaa rabbi dubbachuuf nan nyaatame jechuudha kun baay'ee biddiidha Itoophiyaa keessatti baay'ee kuni birrii 9,000 fi you know way kun 10 jedha dhugaa rabbi dubbachuuf birrii meeqatti raafesetani birrii balama kanaaf birrii 9,000 fi 800 jechuudha kun qafoon shi kun qofti kanammoo yoo maybe yoo baarheen yoo inni immoo Dubai yoo inni immoo Beirut yoo jiraatan Beirut keessaa amma fakkeenyaaf $40 qofa qabu ani yeroo sana gaabeetti naati keessa jiranii waan hundumaa wanti ta'uun baay'ee namatti ta'a kanaaf jecha chuma biyyuma keessaa bita'ee dhiisee galee jechuudha innaan dhufu akkana ta'e jechuudha itoo maaliif hawwii wanti sanaan qabaadhu itoo ta'ee miidiyaa sana hin cufu irratti hojjedhe jedhee jalqaba keessa kiyya samansiisee wantoota hedduu dubbadhee gara biyyaatti waan hangalee malee akkaataan isaa yeroo sanaaf baay'ee ulfaata badalaa xiqqoo ishee warreen maallaqa gadi bu'aa ooyiniin immoo jira miti reegaa ani maallaqa baay'ee qabadhee galee jechuu kufutoon ta'in akka garan taanitti akka furan namni silayyuu dubbii arraba keessa nama eegina markaa jijjiiraa jechuudha xiqqoo ishee wanti hin taane qabatanii galanii amma kanarraa baasee moo jedhanii of shakkanii gara dugda duubaatti yaada isaanii fuulduraa utoo galmaan hin gahin of keessatti dhaamsu kanaaf jecha wanti isin gochuu qabdan kana yoo rabbi isin gorseera ta'e biyyaa fidadhaa koottaa maannoo biyya arabaatti fidadhaa koottaan jedha garuu Itoophiyaa keessatti Hawaawwiitu gaariidha jedhan qafoo Hawaawwii jechuudha ibseewwan dhagaansaa 300dha baatiriinsaa 300dha jeegaansaa immoo jeegaa meeqa seetanii jeegaa wallaa midiri asirraa argachuu dandeessu lekin qafoo kanarraa jechuudha yoo kana bitadhaatii koottaa jechuudha qafuusa kana woo bitattanii waggaatti birrii 6,000 qofatti kanfaltanii miidiyaa keessan irratti akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti kinoo akkuma kiyya irratti odeessuu irratti taphachuu wanta nama bohaarsu wantoota garaagaraa dabarsuu dandeessu isiniin jedha amma kana immoo rakkatanii beeka akkaataa sa'aatiitti namni kun subscribe akkatti ittiin guunne hunduma isaa unaan beeka waan ta'eef cufamuu hin qabu kanaaf dursaatiitti yaadaatii kana fidadhaa koottaan isiniin jedha waliigalatti kun Itoophiyaa keessatti kan waggaa faana birrii 15,000 fi 600 waliigalatti jechuudha kan waggaa cufee kana isaa bitee jechuudha kana isaa qafoo isaa bitee kan waggaa kanfalee birrii 15,000 fi 600 jechuudha 16,000 jedha bakka 16,000 jechuun immoo iddoo targaatti asawa kanaaf yoo isinitti rabbi isin gorse kana fidadhaa koota kana ile wantoota kotooti hedduu kan chaanala kiyyaaf na gargaara jedhee yaadachi fidee dhufeera garuu kana dhiisee dhufu kootti baay'ee gadi maaliif niitiin iyyuu naan jette indee maaf achi fidattee dhufiin naan jette maaf achi fidattee dhufiin isachiisii wayya ture gidduu qafoon isaa naan jette innaa akkasiin isiniin jedhaa waayifaa yoo bitachuu barbaadan Hawaawwii bitadhaa qafoo Hawaawwii Itoophiyaa keessatti baay'ee bakka barbaade deema kunoo hin hojjetan isiniin jedhaa kanaaf akkasiidha odeeffannoo biraa immoo yoo barbaadan immoo yoo na ergachuus yoo barbaadan immoo obseen qophiidha yeroo marayyuun isiniin jedhaa warreen na dubbisuu barbaadan koomentii jalatti naa caafaa lakkoofsa bilbila kiyyaa jala isinii kaa'uu danda'a warreen immoo ergaa na ergachuu barbaadan isin iddoo barbaadan maa ta'in ani isiniif deemuuf qophiidhaan isiniin jedhaa miidiyaa kiyya irratti immoo waan hin dabarsuu wanti barbaadan yoo jiraate yoo inni immoo wanti isiniif ergamee wantoota akkasii nu agarsiisee obsee miyaa ta'ee wantoota garaagaraa yoo barbaadaniitu ta'e natti maan isiniin jedhaa yoo immoo dogoggora wantoota dogoggora miidiyaa kiyya irratti fidee waan nama uffachiisuu ta'e obsee kun sirrii miti irraa deebi'aati koomentii jalatti naa barreessaa ceephoo wanti ta'uu dura jechuudha innaa akkasiin isiniin jedhaa baay'ee tokkoon isin jaalladha baay'ee tokkoon isin kabajaa galatoomaa eebbifamaa waan jecha koo
keessatti immoo dogoggora yoon dubbadhe tokko dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan jajjabeessaa please ani isin bohaarsuudhaaf wayiniin immoo bakka biyya keessatti galee miidiyaa kiyya irratti hojjedhee akkuma namaatti wayiniin immoo obboloota kiyyaaf abdii akkan ta'u daangaa ta'eedhaani obboloonni kiyya innaa biyya keessa ga'an obboloonni hedduun hin badu jechuudha warreen waliin turre miidiyaa irraa hin badu jechuudha. Ani immoo isaanii xiqqoo ishee isaan haddatti ta'ee ani obboloota koo biyya ambaa keessa taa'anii miidiyaa kiyyan guddifadheen galee biyyatti hojjedhe jedhaniif akka hijoo tokkotti akka abdii tolutti hojjedhaa yoomiyyuu isin biran jira. Miidiyaa kiyya irratti wantoota dabarsuu barbaadanii naaf barreessan isiniin jedha. Obboloota koo immoo jajjabaadhaan isiniin jedha. Biyya kam keessattiyyuu waaqayyo isin haa eegu rabbaan koo biyya keessanitti akkuma kanaan nagaatti isin haa galchuun isiniin jedha. Galatoomaa eebbifamaa iddoo dogoggorri jirutti dhiifama guddaa.